nabi nan jaalladhan baay'ee dhugaa baay'ee jaalladha. Kudan daamnaan keessaa na ta'e dubbistanii watti aarsitan illee nan jaalladha dhugaa waaqa. Dhugaa gooftaa Yesuus baay'ee man jaalladha dhugaa. Jecha namaan jedhinaa keessumaa immoo naan immoo maanni hankoo maaddaam dubartootuma natti bitame naan immoo dubartootuma dhufanii na harrasu koomentiidhaan na harrasu hunda kana fuudhuun qabaanii hunda kana lafarra yaamuudhaaf waaqa Yesuus maali anis nan kadhadha dhugaa dubbachuuf yaa Waaqayyo nama akka garaa keetii naa kenna deem kadhadha kanaaf natti maraattu dubartoonni immoo dhuguma waaqa Yesuusiin guyyaa tokko dhiira na harrabsu argeen beeku dubartoota na harrabsu Agosta. Dhugaa waaqaati. Gaaf tokko qullubbii kiiloo 10 fuudhee galee foon haadha gosarati wani deeme ammaaranii mana wajjin natti gadi. Dubartoota natti bitatee Waaqayyo beeku dhugaa waaqaati. Naarrabsu moo nama jechuun jaalaluma jedhee manii dhiise gaan nama rabsuun isaanii jaalaluma jedhee jaalallee. Dhuguma. Anak markan kamu bilang kamu jadi haji sundan dau, main makan sih itu sundan dau, jual kita ane dia ni walau mana dia sundan dau, ani kana, iya ni mo, hati marat. Anak kana nugawa kayo, mama kata punya jalan kena jodoh, ugawan sih kan. Ini aku kata, tahu bisa, wan bayar kan. Dugaan nama akka haadha qotichi ilaalu keessa darbee akka obboleettii qotichi keessa darbee akka maatii tokkotti nama ilaalaa jaallachaa dhufeedha boontuu jechuun jechuudha dhugaa Waaqayyo akkasiidha dhugaa Waaqa na malee ani boontuu waa godhees miti intinis ta'ees miti laa waan gootees utuu hin taane Saati waraqaa ergeettetti an qarshii qabadheen jiru saati nan erga ishi baqqaadhee nama abdadhee immoo sun immoo an hin qabu amma naan jedhee erga akka naan jedhu birriin dhabee otolee dhufu olii gala 800 barbaada ture otolee dhufu minaamu dhaaban itti immoo na hubachuu hin dandeenye bor dhaamee afeennaan afeera. Yoo dandeessan na dhiisa anarraa kan taane somni umurii akka hin qabne hin beektu. Aimo ergi guyyicha gaaficha dubbadheetii hangam biyya galutti waan ta'e akkan addaan hin kunne yookiin yaada koo akkan jijjiirre beektu hangam qaamana dhutte jechuudha. Garuu immoo isarraa dhufe jechuus hin barbaadu dubbachuus hin barbaadu. Waaqayyo abbaa hin barbaadu eenyumtuu maal akka ta'us hin barbaadu. Namni dubbisiina. Fayyisanii namni tokko nan gaafate Kiristoosii. Raajiin misoonii mucayyoo kanaaf hin barbaadu jedhee. Opo sareko. Opo. Mama yung tani sareko. Yeah. Ma yung tani siya. Nunggat. Suneko. Ababa. Akam jirtu maalo sa kana ka. Obole ko tutti ka sa itage. Jallatan na isa wag. Akka ishiitu sobaa ture yettanii akka ishiitu sobaa jira yettan akkasiin halaala argitanii dubbattanii Waaqayyo akka namatti yoo yaade waan feenaa godhu. Yoon immoo tarii keessa koo keessa dhugaan jiraate dhugaan koo galma dhabe. Inni abbaa dhugaati. Maaltu na jecha namaaf garuu otoo kaayyoon koo inni nan yaades inni sin eegdanis galma ga'ee dhugaa gammachuun koo daangaan qabdu. Gammachicha akka ta'uuf immoo xaaree bakka hin taane sammuu kun ol ta'e bakka. Sammuu rammoo kan caaleen jiru. Sababa sammuu himuu sin barbaadu. Namni kamuu jibbaan akka ilaalamu waan hin barbaadne kan dhiisa kanas. Nama gargaarsi nama barbaachisu. Maafan gargaarsatti jiru. Lezzi dhugaa qabatee haa ta'u dhugaan kamiyyuu Waaqayyoon namaa baasuuf gooftaan keenya abbaan koo namaa baasuuf akka dhugaa nama kamittuu galgala akka cufamu barbaadu yoo nani sobeef sinuu ilaaltu umurii koo bakka hin deemu hundumaattuu
karaan deemuun jira miti. Qilleensarra deemuun jira miti. Inni qilleensa uume, inni lafa uume hin arga. Nama gammachiisuufis wanti hin godhu jiru. Nama gaddisiisuufis wanti hin godhu jiru. Lafa bakka keessa jiraachuun barbaada akkasumatti. Raajii Raasimoo jaalattee miidiyaa kanarratti dubbachaa turte. Dhaloonni baay'ee ittiin beekamtii argachuudhaaf hin sobdi jedhanii itti mirkaneessaa turan. Obboleettiin kun Raajii Raasimoo arguudhaaf biyya galte. Gaafa biyya galte immoo qaamaan ishee argee jira. Garuu immoo abbaan fudhatan jiraanna fudhadha rabbi. Barbaadu tiktookis kaleessa sanii itti fataa jechuudhumaaf hin banne malee namaan beekamtii argachuutti barbaadu. Yoon jiraadhe haadha kootiif yoon jiraadha nagaa. Siinu jireenya koo barbaadde. Ana dhiisaatii kun hafuun haadha kootti miidhaati koo itti miidhamte. Mukaara na qofaa haa ta'utti. Raajii Raasimoo Bageeta na dhiisaa bakka. Madaa kanatti hin kaasina waaqa. Na dhiisaa bakka. gara nama nyaattu. Yoon haadha kootiif jiraadhe, yoon ofii koof jiraadhe, yoon dhala koo ishee duraa ishee tokkittiif jiraadhe ani gaadha. Dhala qaba. Eenyuyyuu dhaqsuufis miti eenyuus dhaqsite. Garuu immoo gaafan biyya koo galee hundumtuun argadheetu macaasis qaba macaasis. Dhiisaa bakka. Siin godhiisi kaasaree qooti immoo dhiisimee. Ana ofirraa godhu sinnaasisee maaktu. Tola gabbarsa keetii jedha jechuudha. Nama gaafa jaallattu jaalala jibba ta'e sii dhufa. Dhugaa. Bishaan galchite. Bishaan isa jiraan tuqin ishee. Isa jookee xarbeessaa guddaa jira jiru. Tuqin ishee. Danda'amaa beekte. Jennaan malee nama malee jiraachuun isin danda'ama. Biyya Oromoos jiraachuun hin danda'an qophaa kee. Asii godha namni yoo mataa si dhukkubse malee. Waaqayyo immoo sii tole taanaani akkuma ati saasaatuufitti kan sii saasa'u sii kenna. Akkuma ati yaaduufitti kan sii yaadu sii kenna. Wanti hafu hundumtuu immoo fedha Waaqayyoo waan hin taaneef hafuu danda'a. Fedha namaa waan hin taaneefis hafuu danda'a. Tokkoffaa batalee keessatti yoo jechuudha gaa'illi isa hangafa fedha Waaqayyooti. Isa lammaffaa fedha nama lamaati. Fedha nama tokkoof gaa'illi dhaabatu. Jaalala nama tokko biraa gaa'illi dhaabatu. Gaa'illi ofiisaa kan danda'e malee jaalalli ofiisaa kan danda'e malee yookaan faayidaa irra kan dhaabatu miti. Of danda'aadha jaalalli gaafa dhabdes gaafa argattes. Jaalalli ofiisaa of danda'aadha. Okay? Of danda'aadha. Yoo manni dhabames yoo nyaanni dhabames si faana kan turudha jaalalli. Jaalala sanarraa kan ka'e gaa'illi dhaabata. Gifsiitii nama tokkoon immoo nama tokko gammachiisuuf jechaati ammoo qabdu yookiin jaalala moonnee kee guutuu yoo itti kennite immoo nama sana bira dhugaan hin jiru jaalalli hin jiru waan ta'eef hin kufa ankee gaman ga'u sababni isaa iyyuu bakka ulaagaaleen gaa'illi qabu jira. Ulaagaalee sana jaalalli hin jiru taanaan namni si jaalate guutuu hin danda'u. Anaaf iyyuu immoo eegiddaati bakka siluma jaallattu siluma nama gammachiisu siluma namicha sana gammachiisuu barbaaddu jecha tabtaa jettee soo gidda oftu tokko itti boodeen rakkatte. Maali dhugaa Yesuus. Siluma isaa jaallattuuf qofa bakka aarsaa hedduu kaffalte siluma isaa jaallattuuf jecha fedhum nama tokko bakka anattaa badu isa taatu olgattee gaafa dhattee caafii gaalaarra geessu akkuma kan koolii kan addaati. Dansi hin barbaachisu. Nama si jamar nama aarsaa kaffaluu hin barbaachisu. Tokko kana maaltu si bu'ee naan ibiddaadha namichi sana maaltu si bu'ee naan ibiddaadha. Isa dura wanti lammatamaa gubattee namichi. Kanaafuu maaltu na gubi? Jangan. Maaf ችግር የለናች ሲንጎኮ አናማ ሽንኩርቲ ከየሙራደ ከንዲማ የቹና አማ ከሰላ ኮሰ ተቆ አማ ከሰላ ኮሰ ተቆ
Mana tita? Kumain apa? Kumain na mau nafte? Kau kana cabal. Agak beda ke apa? Kau pasal. Cerita. Apa? Mama, kau dah senang kala. Mama dia masamun. Buni dampe? Waga? Kalau tu tu yatte. Waga jadi. Sekali tiba. Mana